ورّي فرماتي جوجوتون ينباني عرف فرماتي هاللي رويتني فيس دنديني فرماتي بررسيسو دندهنيس مقالا سنة خيسا شرانك أبدن وياخد أني نسيني خنّي ويرو ديرتو متيومي أنت خانة جتّمي إيه أنا دوغان سي ما ستي سنكتيمو فرماتي والرئيسي جلديهم والرئيسي ديكل فيتنا مدل هليكوبتر في دابلا درا داما هليكوبتر سيون دوينين مال نانجي إيجا مالي في همبات إيسين سرمي جانا تو rakko ayyeme kamitin kaba gamma jala kaba mo wantana narko jala kaba dulu matana ulah jala kaba dulu jala kaba dah kono lakar السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وردفتوني نجي دعوتوني فرماتي توبين جامو خيل مو باتي ترباتين جامو خنميتشا دچين غرانغلتي سنيتين جا سلامتا غافدمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشمار كفوني وانا روان ورتو خيسانو كمين نغايا فيالا إيغا روان نداتين دفني مالي يوجتن خاصو مخيصة برتاني ركو كيميان أرى قلنا باسني خاصو دينا وهم درهو بس أتينا دفو خيتي هدو تكا غلطومي وان غوتي في دلقاس ما شاء الله أكا أجايبات دليدي هدو تكا نغمتيفتي والله بالله مالي نغمدي نما غوتي قونقو سنة جايسا قداني هنگتا كان درو قونقو سنفا غمدن ماني غغفيني قونقو سنغران قونقو سن راباتي ميكان أزبدتين ودو وان تكا نركين أكسمت تاو جرا ودون قونقو سن ندامين دوبا غوتي أتي غوتي أرى أكاتا ناني مرسن دوبا ديتي وادليدي في achi duuba ibidda qabsiiftee fi ati maanoo achi duuba dhooftee achi na baasuun kee hedduu takka maashaallah na gammachiise. Ani maaliin jee yeroon neeksanii qabu jiraan jeen yeroon guyyaa atichi dhuftee achi kutte guyyaa lamaffaa annumaan kutte. Bar maali eega ani duraanuu sitti himnee turree akkaataatti qabantu haalaati sitti baatu. Nuti rakkennee hedduu jira dhugaala ani siif hadoodeetiin niin beekatan yeroo sanis siyaasan dura dhufeetiin si baasullee waan danda'a. Wanta na barni dandeessaa dubbiilleen teeti nuti waan beeynuu fi taa'uun qabaa jee itti wal taaneetiin taa'e bar isaan immoo akkamitti fakkaatte kaniin bo'us dadhabee. Waan sodaate takka agarteemi ani wanni na dhibe rakkoo guddoo keessattuu akkamitti miidhanii ati intala Oromoo takka taate yoo badii qabaatte namaa jira namarraa dhalatte magaalaa tanaas homaa jiraachaa jiru. Yoo himan rakkoonni jirti koottamee kimiyaa tana haala si nu godhaa jirtu nu baraa yoo jaan rakkoon hin jirtu. Waan bareedaadha maammi. Ani mana miidhuu tanaa fi dila kana hunda itti mafsuuta. Maaliifin itti mafsuuta ta'e? Waan isaanii dalaguudhaaf waan isaanii qaxxanne utuu beektuuti kanetta. Adiidha. Maal isin na miidhuu jechuun haada fidheereessite malee ittiin gabaabsine. Sanduuqa. Na miidhuu jechuun. Keessattuu furmaatee faa? Furmaateen. Ani wanni na ajaa'ibsiisu warruma furmaatee akkana booyee gaggabu kanaan na ajaa'ibsaa. Ni gaggabanii miti ganaa bakka dhaabbatanii lubbuun irraa ba'uu jiraatte furmaateen naa fi ati tarkaanfii furannee furmaatee addunyaarraa dhabama godhuun keenya dhabama godhuudha. Amma laal nuti wanni dhaabbatu warra isii dibbee tumeefsan akka maammee akka caalaa isaaniin jalqabna. Tana daqiiqaa takkatti dhaabbannu ilmoo baatii torbaasan isa lafa jalaan akkumaanii fi waliin jenne sanitti isa lafa jalaan qopheessee fiitiin jira. An keessattuu maammee haa ani dhiisuun deemu. Shakkii takka irraa quraana na qareen mataa kana guutuu addana facaaseetti ila amma quraanuma inni qaroosanii mataa kana keessaa na dhawwaaqa ila amma kaanoo baala waraqaadhaa mataara na kaayee waraqaan san taaliila jammu tiiliil jedhee caalaadha. Isas dalaguu fi jiraadha. Isa miiluma tokkoon irraa muraa waan biraatiin miila furmaatee jalaan deemu. Tokkoffaan ilmoo baatee torbaatti tan najjeefte. Quraana saniin. Maal furachuu qabna tarkaanfii furmaateen isaa akka isiin duranuu dhaltee hin qabduumi. Akka isiin lafatti haftu nuti ilmaan san furachuu fuudhu qabna. Ilmaan dirqama. Ilmaan guututti jalaa fuunee furmaatee gablankaa galchuudhaaf itti qophii tarkaanfii furachuu qabna naafiyati. Waan isiin jedhu. Dirqama tan. Maali ni beekta wanni isaan na godhuu turan gaara keessa na geessanii bineensa keessa na geessanii bakka na geessin hin qaban. Isaan? Laalaan ani laaladhe tanaa fi dila kana hunda maal jette barsiin haasoo itti. Kimiyaan ganaa foon kiyya kana cirtee na nyaatti jette.
Foonii miti dhaabbatatti dhiigasii xuruurfadha. An deebiseetiin jira. Kana fakkaate. Tolchite wallaahi. Akkaan jeen ati caraana ciraa miti. Ganaan foon kee fafannise saree nyaachisuu ta'an jeen. Saree tokko isaasa foonsii. Ibiddarra naqanii guban foonsii. Warri ma furmaatee jiru guutuun. Hin baane. Arra furmaatee hallii dhoytaniifis dandeenii furmaatee bararsiisuu dandeenis magaalaa sanaa keessa carraani qabdan. Guyyaa 10 isinii kanneen yeroo dheertuu miti uume. Ati kana jetteemi. Ani dhugaan si hima sitti isin kijibu. Furmaatee warra isii jala deemu warra isii deeggaru. Feetan amma laal helikooftara fi daafulaa dura dhaamaaf. Helikooftara sayyoon dhooyiniin maal naan je'ee jaa. Maaliifi hin baatu isiin keessattuu caalaa maammee takka agarsiisna. Maaliif isii cinaa dhabaman caalaa ta'ee maammee haasawa sadaa haasawan laalle isaanuu gisee haasawan atiin dhageenya na fakkaata. Amma siigaltee dubbiin furmaatee lubbuu bakkaan dhabdee deemu jirti. Siigaltee foon giyyeessi cirranaan jedhanii akkaneette ilmoo baatii 7 taati. Guyyaa sa'a 24 keessatti. Boonsassii takka ni amantaa isaati. Isiin bobboochi tokko. Kijiba booyini dalaguma siiti barbaree keessa dibdee boochi barbaree bahaa kasiisan fafi gooti goa boochu. Hujii namni gisee kijiba bare. Booyicha kijibaa boochi ni kijibdii juwaadeellee jaalala isaatii fi miti musulaa asiitii fi ilmaan shanan kanan maxxantee ilmaan kana bira taa'u jirti. Maammeen maal ture ni beektaa dalayduu ilmaan sanii ture. Maammee waa hunda lafa jala qopheessee hin jiru. Ifi maammeen akkanumatti harka isaan akkannee maammeen bakka nuti jiru nuuf akka biraa laalta. San akkas dirqama maammee mataa gaggaragalchinee jala teenyee jala qamaana isaa. Dawaasaa. Caalaas qopheessinee fi jirra dalagaasaa isaas. Waan isarra dhufu. Isa waa falatoon dirqama dhugaan si'a. Dibira taa'ee namtichi kun namittiin tun hayyee hammaattus toltus ilmaaniin irraa qaba. Isa namni nama ol beeku fuura ammatan godhu rabbi sodaadhu. San dirqama. Daa'iman kibiyaan jalloodha. Daa'iman jalloo. Ani ilma namaatiin na jallise malee ani jalloo biti. Jaalattee way jallatte. Ilma namaatiitu karaa irraa simees. Hayyee akkana mataa kana narra haddeeti mataa kana lakkoofsa namaa keessaa na baafte. Maaliifin bakka tanarratti ani jinniin taane. Nama ilma namaati namarraa qabattee. Akkamittiin arra laalaa mataan na cirame tan akkamittiin irraanfadde furmaateen fi caalaan hattaa jawaadeen na duraa bahu hin jiraatu. Hattaa ilmaansaa. Inni nuu jawaadeen salaa'uu ciisu jira jaanii. Ciisichi booluma faanaan ciisicha san irraa gabaabsa isaas bakka ciisicha. Jawaadee tarakuma takka mataarra ejjatta. Taraa takka mataarra ejjannaa lubbuun harraa baatu. Eeton dirqama maaliifi finjee qaniin isaa waliin. Maaliif jawaadeen fayyaa hin qabu miti akkaaniifi maaltu xaaxaa dila sanii ol qabii fi gaqqabii sanuu. Dhiiga tufsiisnee fa'aa agarsiisuu qabna nama. Jawaadee kan fa'aa. Maali takkoffaan keenya naafi ati yeroo gabaabduu keessatti tarkaanfii furachuu qabna. San dirqama. Tarkaanfiin akkaataa itti furannu akkaataa ilmi namaa tokko nurratti hin naqaanitti. Laal amma gabaabduutti maal ni beektaa? Wanni dhaabbatu. Dura maammee irraa jalqabna. Akkaan ayyaadutti. Yoo yaadni xiyyan ta'iniis hin taane. Ni ta'a. Yaadni kee ta'uun bari yaadni kee ta'uun kaniin aniin. Tarkaanfii takkan furatinii dhaabbatteetu mana eeyidee ila hanga guyyaan namtichi nuun gahu takkatti hin sosso'ini. Guyyaan keenya geenyaa nama sossaate namni walii galuu jechuun kana laala. Maammee irra isaa haasa'u. Wanni ayyaadu isumaa furmaatee wajjin taa'ee haasa'u jiru. Isaa taa'ee hoflu bashannana jiru. Caalaa waliin. Isaan keessaa dhabamsiisnee bira keenya kana dhugdee bu'a. Akkam jetta? Sambasii dhagoona. Inni akka gaggabee rifatu akkamittiin as dhufee uummanni kun kijiba jiranii haasoo namni irra guddaan haasoo keenya kana kijiba isaa jira. Gaafa maammee dhufee taa'ee qofaa dhufee. Haatee bareetti jennaan karaa kana dhufa jirtii jaan. Dhugaatan. Akkanatti Oromoon. Akkasuma dhugaati. Saa muqaffalummaa isaanii akkamittiin beekami akkamitti baatee asii ka'eechi dhaquu kiyya malee karaa kanaan kutee intalti jinni taate moo? Tiiticha taate moo gosa taate? Nama furmaateen tun nama nagayaatiin hanjaaniiti komantii keessa faanaa qaban. Nama nagayaati jettuun. Ni amantaa namoota qofaatiitu niin galatoonfadha. Nama san komantii keessatti baga kemiya baasee naan jee. Bakka jirtitti salaantaan onneetii irra kate isaa geessu maaliifi nama siirifate. Saa ilmi namaa tokko aboo addunyaa tana moo. Laal akkuma waan biraa bitaniitti kimiyaa hin ajjeesinii. Guggubii qaama. Hordoftoota ajjaan. Isiin dhuftee siinti. Hordoftoonni kana naan jee kimiyaa guggubii siin guggubaa si guggubeetiin si ciraa hordoftoonni kana naan jee. Nuti cicciraree isi maal yaaddaati? Mee ani tana dhibde eessa dhaquu deemtii furmaatee eessa seenuu deemtii? Mee magaaluma tana keessa haa baatu na agarsiisu. Eessa seenuu deemtii?
warri isii jala xarraq jettaniis Nam tokko. waan hunda feetan laal birrii ergaaf akka wanti nama asitti ergaaf hin baatu isiin. Akkaawwanta ergariifi. Wayyaa maame. Ummata shabakaa dhibbata akkaa bitatee fi shabakaa seenee shabakaa dhibbata akkaa bitatee yuutuuba seenee isii ilaaluutu isiidhaaf isaa bitee ergaa fi maallaqa ergaa fi furmaateenuu si bira jira furmaateenuu maallaqa si erga wallaahi shabakaa dhibbata akkaan bittaniif. Mee namni rabbiin nama isin godhe kan anaatu nama jiru furmaateedha halliidha waa tahaddaa. Abbaan anaa dhiira jemee. Abbummaa fadoorri hordoftoota furmaatee rakkachuu jirti. Furmaatee kamiyaanuu gabbaafte sin dhiyoo gabbaate sin dhiifte horri yoon guutuun shabakaa dhibbata akkaan. Reeni si jeesiire. Rakkatanii shabakaa dhibbaatuutti naqatan rakkattuun fuula azaabaa cufti. Achi kimiyaa ajjeesi kimiyaa akkana godhi jeniin. Ganaan furmaatee kana xuruurfachuu jira adda. Hin qabafatanii akkam. Aagaanii fi furmaateen bobbaatee galtu dhiisii. Yeroo takka furmaatee daqiiqaa takkan kan nuuf fursaa takka. Gaatittuu siirraa sadaataa jirti yaa. Isii dhabama godhuudhaaf tarkaanfii furachuu qabna. San dirqama. Takka takkaan gurra isiin akhira dhabamti.